karaan milli biyya kana hin taane, karaan Haayile Sillaasee hin taane, karaan Mangistuu kan nama fixuu hin taane, karaan Mallasaa kan nama qoqqoodu biyya saamuu hin taane. I don't know. Karaan kama Oromootitti ta'a jiran, kama qabsaa'ota Oromootiitu ta'a. Yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran, tarsiimoo Mallasaa ka saamichaaf qoqqoodaan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa, ummata dimokiraatawaa ta'uusaa, kaaqa ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna, hoggansa gahaa qabna, tokkummaa cimaa qabna, dhugaa qabna. Ummanni keenya nu bira jira, Rabbis nu gargaara, hin shakkinu, filannoof qophaayaa waan ani isinitti himu. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuun hanqis hin jiru jechuudha. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jaynoota keenyaa seenaa warra Asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Eenyu baatee kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu. Faashisti Teediroos kan ilmaan raayyaa harkaaf harma mure mootummaan Abiy rifeensa isaa qabeenya Oromoo guddaatti kaffalee biyya Ingilizii biyya kanatti deebise. Nuti immoo Oromootu karaa laalaa hafaa haa jiraatu sin jiraatiinis bakka nadhii gammadaa bu'e nutti maannaan nu dhoksan. Faashisti Minilikiin boraatii godhatanii itti hirkatanii ta'an. Haayile Sillaasee sodaata gaafa biyyi diinaan weeraramtu kabaqatee biyya Ingilizii dhokate. Karaan milli biyya kana hin taane, karaan Haayile Sillaasee hin taane, karaan Mangistuu kan nama fixuu hin taane, karaan Mallasaa kan nama qoqqoodu biyya saamuu hin taane. I don't know. Karaan kama Oromootitti ta'a jiran, kama qabsaa'ota Oromootiitu ta'a. Yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran, tarsiimoo Mallasaa ka saamichaaf qoqqoodaan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa, ummata dimokiraatawaa ta'uusaa, kaaqa ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna, hoggansa gahaa qabna, tokkummaa cimaa qabna, dhugaa qabna. Ummanni keenya nu bira jira, Rabbis nu gargaara, hin shakkinu, filannoof qophaayaa waan ani isinitti himu. Gadee hambo kooti qeerransi eeyyi ariite utuun hin dhuftaa si eegu edda toorra fi hin bariite ya birbirsa warra beebee eenyumurraa laate laata anumaaf si gargar baasu waggaa meeqa yaada laata ololanii too maali maloo gargar nu baasuuf yaadan jarroo. Ololanii too maali malee gargar nu baasuuf yaadan jarri. Oyya magaalee koo maaloo shoolee maaloo yaa magaatitti yaaloo koo sifaan gurguree joorroo koo. Oyya magaalee koo maaloo yaa shoolee maaloo yaa magaatitti yaaluuche sirba sagalee naan aduuche.